Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan marattuyyuu nageenya isinii dhaamaa. Oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabadhee dhiyaadhee isin waliin jira. Oduu kan isinitti himu ani Taaddasa Lammaati. Godinoota Oromiyaa hundatti uummanni keenya murtoo Sinodoosii Phaaphaasota 7 qofa Oromiyaaf muudamuun waliigallee mormina jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii jiru. Waldaaleen muudama Phaaphaasotaa haaraatiin wal qabatee mana kiristaanaa keenya keessatti keessumattuu naannoo Oromiyaa keessatti uumamee ture furuuf jecha bakka kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti waliigalteen haraaraa taasifamuun yaa'ii qulqulluu Sinodoosii caamsaa bara 2015 irratti gaafiin uummata Oromoo akka deebii argatuuf murtaa'uun isaa ni yaadatama. Uummanni keenya waadaa fi waliigaltee kana abdiin godhatee eegaa turuusaa yaa ta'u malee qulqulluun Sinodoosii yaa'ii tibbana geggeessee tureen keessattuu gaafii uummataaf deebii malu deebisuu caala fedhii abbootii muraasaatiin dantaa uummata keenyaa sharafee kan jiruu fi shira hamaa ta'e kan mul'isu ta'uusaa hubannee jirra. Murteen kun waliigaltee abbootii keenya sadan eebbifamoo Abbaa Saariyoos, eebbifamoo Abbaa Zeenaa Marqos, eebbifamoo Abbaa Hosxaaxiyoosiin alatti murtoon hundumaa'uu ammas olaantummaa garee tokkoo Sinodoosicha keessatti kan daraan caalaa akka dagaagu kan ta'e nutti mul'atee jira jedhanii. Walumaa galatti qabxiilee araaraa bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti waliigalame keessaa keewwata 4 fi 6 guutumaan guututti kan diige waan ta'eef ammas manni kiristaanaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo uumuuf kan yaadame akka ta'e hubanneerra. Kanaafuu haalli amma keessa jirru kun waan nu yaaddeesseef akka kutaa lallaba godinaalee Oromiyaa hunda keessa jirtu tokkoffaa murtee qulqulluun Sinodoosiin gaafa guyyaa 14/9/2015 muudama Phaaphaasotaa ilaalchisee murteesse gaafii uummataa keenyaa kan hin deebisne waan ta'eef hin fudhannu jedhaniiru. Lammaffaa nuti akka kutaa lallaba godinaalee Oromiyaa hundatti abbootiin keenya akkaataa sadarkaa fi akkasumas aadaa fi safuu uummata keenyaa beekuun hoogganamuu fi tajaajila hafuuraa argachuuf sochii hedduu taasisaa kan ture yoo ta'u deebiin murtoon qulqulluun Sinodoosiin faallaa gaafii uummata keenyaa ta'ee argineerra. Kanaafuu karaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootiitiin kan nuuf ramadaman abbootiin keenya akka nu ramadaman ni gaafanna. Sadaffaa adeemsi abbootiin muraasa qulqulluu Sinodoosii keessatti faayidaa dhuunfaa isaanii fi ilaalcha siyaasaa saba tokkoo fi afaanii fi saba tokkoo dagaagsuuf mana kiristaanatii da'eeffachuudhaan uummata keenya irratti adeemsisaa jiran mana kiristaanatii fi nageenya yaaddoo waan ta'eef jajjabeessinee ni mormineera. Arfaffaa muudama abbootii duraanii hin mirkaneessu jechuun tuffii uummata keenyaaf kan qabaniif ibsuu fi kan ta'ee fi nuuban. Kanaafuu tokkummaa mana kiristaanaa eegsisuun yoo barbaadame abbootii haaraa gaafa guyyaa 14/5/2015 muudaman kutaalee lallaba Oromiyaa keessatti ramadamanii akkuma ramaddii isaaniitiin tajaajila akka bobba'an cimsinee ni gaafanna. Shanaffaa walumaa galatti qabxiin kurnan bakka muummichi ministeeraa argamanitti tumaman turan osoo hin sharafanii Oromiyaa guutuutti hojiirra akka nuuf oolu cimsinee gaafachaa bu'uuruma walii galameen gaafiin uummata keenyaa deebuu fi mirga afaan ofiitiin tajaajilamu akka nuuf eeggamu mootummaanis ga'ee isaa akka ba'u kabajaan ni gaafanna jedhanii jiru. Buqqaatonni naannoo Tigraay keessa jiran gargaarsa namoomaa dhabuu isaanii ibsatanii jiru. Dabalataan buqqaatonni kunneen gara qe'ee isaaniitti deebi'uun akka barbaadan hiriira mormii taasisan irratti ibsataniiru. Buqqaatonni kun irra caalaa kan buqqa'an lixa Tigraay iddoowwan gaafiin abbummaa lafaa irratti ka'u yoo ta'an humnoonni naannoo Amaaraa fi Eertiraa akka keessaa ba'an gaafataniiru. Har'a Maqaleetti, Addigiraat, Aksuum, Abbiyaadee fi Shiree Indasillaasee magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa taasifamee jira. Obbo Biiniyaam Goosh haadha warraa isaanii fi ijoollee isaaniitti wajjin nyaatanii dhuganii kolfanii mana qe'ee keessatti jiraataniif kabajaman keessan irraa buqqaanii har'a kophaatti hafanii jiru. Ani yeroo dheeraadhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Har'a harka qullaatti hafee jira. Waan nyaadhuuf, waan dhugus, ijoollee kiyyaafis waan kennu hin qabu jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaniiru. Walumaa galatti kaayyoon hiriira kanaa nuti bakka itti irraa buqqaan irratti deebinee fi mirgi namummaa keenya akka nu eeggamu weerartoonni naangaa keenya keessa seenanii nu buqqaasan akka Amaaraa, Eertiraa akka nurraa bahan deebinee gaafanne jedhan.
Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Deenver waliin mari'atanii taasisaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Deenver Maayik Hoonek waliin mari'ataniiru. Marii isaaniis magaalaa Finfinnee fi magaalaa Deenver haala waliin hojjechuu danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa ibsameera. Akkasumas hooggantoonni mana marii daldalaa fi qondaaltonni olaanoo magaalichaa waliin dhimmoota waloon hojjechuu fi hojiitti hiikuu danda'amu irratti marii bu'aa qabeessa taasisuu isaanii ibsaniiru. Hooggantoonni mana marichaa fi qondaaltonni magaalichaafis waa'ee magaalaa Finfinnee ibsa bal'aa taasisuun gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gurguddoo har'aaf qabanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuun maatii fi hiriyoota keessaniif nu dabarsaa isiniin jenna. Waan nu waliin turtan, waan nu caqastaniif galatoomaa. Guyyaa gaarii.